taa'ee si bira taa'aa jira jarri kun walitti ciniinnatu. Hadha immoo namni na himate kun amajaaja hin qaba. Intalli kun nama hamaati nama antanaa qabdu nama mataanuu qabdu intalli kun. Ammoo hunda namaatiin amajaaja namticha mana himate kun. Hadha mana keessa kan jiru arsii jirti nama biraa jira. Hadha dhaatee isii dhuma keekii fiddee jedhu keekii kun nyaatamee sakootiitti nyaatamee nafame ashaanillee nyaatame. Namni walii bilbilee ankani silkii cufadhe isinii bananima. Silkiseen gadi ba'us ijoollee. Maqaa jaraa meeshii wali maqaa jaraa nu waame warra keessa jirtu inni nyataa ture sana eenyu maqaan jaraa. Maqaa jaraa ni waamta. Osoo lubbuun isin darbini isin bira ga'e. Osoo lubbuun michayyoo kun hin darbini isin bira ga'e. Gisaan dhufu lubbuun kun ba'uu dhiisaa adeemsisaa jirti ba'uun dhiisu waan beekoo lubbuu nama xaqqaa namni biratti duunaan isin argine. Amma ni maallaa gootu wanti inni naa fidu ijoollee sana lamman angiseessi waraabdanu an shabaqaan qabu kan isaatiin an dhaggeeffataa jira. Marfee keessa jira maal ittoo jedhamti jara sana naa fide an quraanni kun obbana dheena bira. Quraana biran nannu ijoollee sana maqaa jaraa waami ijoollee ciniinnataa turan sana maqaa jaraa lamman jaraa nu waami. Waami hadheessu nama yaani harkatti argine gorsaa keessatti giseetiin duutu maaliyyoo dheedhe inni naaf hadheessu jara. Obboleettii koo warra ciniinnataa ture yeroo irra taa'u sana abbaan manaa dhufee bira ga'u sana warra ciniinnataa sana maqaa jaraa nu waami. Galtu sana lamman maqaan jaraa immoo tokko Hayaatii jedhama diriyaan reefan dhufee wal kanan dhufee maqaan jaraa kun tokko Hayaatii jedhamti tokko Jamiilaa jedhamti moo maal gaafadhaa isin bira jira. Kalas miuti godha dubbate kana booddee qoboletti dubbatena ayyuun dubbatin tu dubbatachuu dandeesse maallee sila goota moo amma antana tartiibaan dubbanna mannu taajjabaa jira sagalee warri jettanu yoo isiin miutii irraa kaate ammas sagalee irra basha miutii beekaan jala godhe. Ela kono miutii irraa kaasanii irra bashu jammaa miutii irra taa amman sin gaafadhutti. Asirratti obboleettiin keenya nyaatamuu shakkiin qabaatina uummata keenya. Dhageessanii rabbi dhugaanuu haa dubbisu. Haguma daqiiqaa tokko intarvii goone kana keessatti obboleettiin keenya gidduutti nyaatamteetti. Jaallattan jibbitan amantan dhiiftan dandaa keessanii obboleettiin keenya akkuma abbaan manaa himate abbaa barbaade haa ta'u malee obboleettiin keenya hin nyaatamte du'a dingataati. Dhageessanii du'a callumettee duute otoon taane ta'ee jedhee akka nu badheetti gaala. Abaluuta jeesee hin beekuwan. Allahu aalam rabbitu beeka cubbuutti galuun barbaaduwan. Haadhan qaba ilmoon qaba gati ta'eef. Ilmoon duudaan jeessa galii akkuma abbaa manaa himate harka namaatii jedhee obboleettiin keenya shakkamtee dhiyaatte illee harka namaatti shakkaa abaan siitiin oomachatu yaa'ee ammuma keekii wajjin nyaatanii ammuma gachiisanii ammuma du'u rabbi najaasina baasu. Shakkii qaba wanni kun bareeche. Kanaafi obboleessa keenya dawwaliitii jara sana lamman nu dhiyeessi. Jara sana nu walitti kaafneetii bu'aa wayii arganna. Mube asis kana keessa jirti mube. Mube dhuftee jette arabiidhaan dhuftee jette. Ayyee. Tokko barreeffadhu dhiyeessi. Achirratti mube dubbadhu. Hin dubbatta Jamiila. Nam tokko dubbatina amma nu barbaannu nu fidaati uummanni Oromoo qulqulleeffata. Maanguddoos tu'amnee sheekaa keessatti tu'amnee qorachiifna malee akkasitti lubbuun obboleettii keenya jasa galguutuu ifaajjee amiin miutii qaban. Obboleettii keenya ifaajjee dubartiidhaaf ilmoo jechuun waa hunda caala maaliif haadha keenya irratti argine. Dhageessanii obboleettiin keenya duute jedhamtu kun uummata keenya suuraa isin agarsiisaa kunooti. Harka namaatiin duute jedhamee himannaan dhiyaate kashaarbii adii kana. Kashaarbii adii kana ulfa ji'a sagalii dahuudhaa guyyaan 5 hafe. Duute jedhamee dhuma maatiitti himamee wanti nu bira darbinuuf hin jiru. Maatiin dhufanii himataniiru. Abbaan manaa dhufee himateera obboleettiin as keessa jirti. Amma kaatee amma keekii affeeranii
أما جاجي تشوني ورسينين قال لي ثلاثة أساسي كيستي كابيرا نسين جت مو أكلوا كده كيناتي كابيرا جتشوني أفانك غرشيرا أمانة جت إسا ولي ندلان سوال غرشاسا غرشيراني جت إن بولتي كينيا إسيني ما تمتكم يسني أما جاجين ثلاثة دل مقابل نزلمي تلان نكون يسهورة تمشيرو بودت تلبينا أما بولتي كينيا جميلة بعنا كان نفتح ميوتي راكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجلين كونجرو. Sagaleen kee fakkaata viidiyoo bayi Jamila. Waalaikum salam warahmatullah. Video bay. سجلين. Sagaleen kee Sagaleen injira video bay. سجلين كونجرو ما. سجلين. إفما وجين فيديو أسلو باي هاي أبشرش. نبأشلو. وامين حياتي. Makan dulu makanan kau dulu lekin review teman يا كي ينقر فيديو بنات مولال قلت حياتي puno share genjira banat najala kabila Isanitti video kajaru jira bakka san gaddai. Ufinu si basa inno. tergera kabulani kabe sergera بيحضر أجر ريبرا نرجنا kuno serger mu be devia teksinga كيف كنا نريد بيوني بالبلد براتين سينا La kanal sindi dukuma torba qabda video ba'u sindi duti. حياتي Tasi bira jirtu hayati jettu sanin kotto dina bantu. كل ما سنعرف بأيرة كل فهم نشوف مين kamera ra ache kadda और मैं TikTok का канал चुप कर रहा हूँ Numarru ima jibbina jaalatanin du'ati irrati ko achi siqi. Azalu ana. Francis obboleettii keenya baga nagaan nutti aku kenal ani hin jiru Injirta isi shabaka isitti internet isitti oli saudii kedo. keessa intarneetiin hin jiru saudii keessa yeroo caalti hin jirees yeroo nuti safartan amma warri jala koppii linkii godhame taap koppii linkii godha warri warri saudii jirtanu yeroo kaan yeroo na arrabsitanu neetworkiin keenya fuuliidha jedhaan turreesin shakla kun Atin duune ka atin jirta nama du'e irratti rakkisa. obboleettii keenya baga nagaan nufte Jamiilaa binti Islaam jamuu baga nagaan nufte baganagan gaafa obboleettiin keenya duutu achi turtee ati yeroo isiin cinqii keessa jirtu sana keessa abbaan manaa yeroo dhufu dudubbeerra dhaabattanii hiriyaa keetii wajjin
jettanii ciccininna isaa turtan jedhanii maaltu jira mee nutti himta akkaataa du'a isin nutti himuu dandeessaa? Ani yeroo isin wanni taatu ani irra heera anatu boodan ka'e yeroo an ka'utti mucayyoon hiriyaa kootii takkas ni jirti. Isheetuun ka'ee maali Samiiraa jetti. Isheen mucayyoon amma isin haasofsiiftan tuni bira taa'utti jirti. Wallahi warroonni ajjala waan argu haasa'u kun ammoo jazaani kafalata. Haa ta'uti ani ammoo boodarra ka'e sagalee mucayyoo maali Samiiraa isin jettu dhaga'ee lafaan ka'een. Zikima waa si ajjeesee baqadhamoo wallahi lallu. Akkaataa du'a sii kana akkamitti maal taatee duute? Galgala keekii wajjin nyaattanii waan isin taatee sirra hin beeku jettanii fajrii irrattiin fajrii wajjin nyaanne. Okay. Nyaati addaan ishii nyaatte maaloo dharee isin irraa addatti nyaati addaan ishii nyaatte jira? Mube messenger boodatti deebitaa deebi'at. Isheen keekii naatu muree anatu muree gahoo mucayyoo akkuma obboleettiin keenya amma dubbattetti keekii kafide nama biraati waan ta'eef keekii. Dhaggeeffadhu qoyo Jamiila. Akkuma obboleettiin keenya dubbatte minuutiin sirraa qabadha. Waraabbachuu barbaadna waan ta'eef. Namuu waa hubachuu barbaada. Obboleettiin keenya duute suni akkasiinitti duute qobaa kee dubbadhu wal bira turtan waan ta'eef nu biran jirru. Keekiin akkasitti dhufe abaluun fichisiise jedhiiti akkasitti duute nutti meeqaiti waan shakkitoo qabaatte amma siinii harka namaa ta'uun shakkaa jette atis waan shakkitoo qabaatte xumurana dubbatta minuutii sirraa qabanna ofii keeti. Akkasitti turre akkasitti nyaanne akkasitti taane jedhi waa hunda dubbadhu amma yeroo du'aas nyaanne minuutii qabadhu. Rakkoon qabu. Wagguu keekiin dhufuun durattiin Jamiila buna dhaabii. Dhiifama qoyi Jamiila dhageeffadhu. Laal waan dhugaa waan rabbi sitti argu qofa hamma dhumaatti dubbadhu waa takka irraan dabin. Jechuun namni kun beektan yoo kijibe aniin kun mucayyoon gandaa kiraa deemte tunis mucaa dhalaati anis mucaa dhalaati. Arraba kootiin caba dura aniin tun. Gartanii osoo akkana haasa'u ishee mataa lamaan deemte sanii miti aniin tun osoo akkanatti haasa'u gandaa kiraa deemuu danda'a yoo kijibe intala tanas illee yoo isheetu kana godhe jedheellee amurteessuu hin danda'u. Haa ta'uuti malee wanta namni tokko irraa shakkee haasa'e tokko himuu hin danda'a. Maaliif osoo ta'ennu mucayyoon dhufutti jirti buna dhaabi Jamiila naan jette. Hayyee hin dhaabaa ijoollee lama na bira jira hayaatii siin maqaa dhooftu san jechuudha. Hayaati buna dhaabiyatiin ani ammoo farrashaa jedheetiin walumaan ta'enna osoo akkasittiin ta'ennu mucayyoon tun dhufte buna dhaabnee dhunnee bunas illee buna keenyas dhaabnee kan irraa dhunnee ni jirra jechuudha. Obboleettii wajjin dhaabnee jechuudha dhaaban jechuudha buna kanas dhunnee bunni kun irraa ni hafee nu ammoo yeroo kaanettiin hin dhufte obboleettiin teena dawwaltee dhufaa jira jennaan eenyufa wajjin jirtan nama akkamiin wajjin jirta jennaan ati hin beektu. Nama beenne yoo dhufte argita kootu jetteen daawuloodi gootee haasayaatti jechuudha. Jennaan atta namni akkam nama meeqaan jirtan nama akkamii waliin jirta akkamis siin jedhan samuu jennaani ani beeku iyyuu jette. Ni dhufte ergaa dhufte naga gaafanneetiin ni teesse. Aniif mucayyoon tuni hin baane. Baaneetiin isheen namatti haasawutti jirti ergaa baanee boodattiin hoosha keessa teennu Samiiraan nutti dhufte. Nu biraa baane naga gaafannee kaanee baanee bilbila markaza qaba isheenis markaza qabdi qara'u jirti isheen sagalee namaa jibbitee gadi baate jechuudha markaza irratti qaraatti waan ta'eef. Samiiraan dhufte maalii maa gadi baatanii nuun jette. Quraana qara'uu baane isheen qara'uuf taanaan kophaa ofiin baay'in jedhee wajjin bahee na bira dhufte waan ta'eef mucayyoon tun.
Ergaa jedhee beenaamu bunan salphisinaati beenaamu keessummaa dhuftee gadi baatanii jennaan waliin ol dachaane. Ergaa dachaane keekii kana eega dhufe keekii dura argee ture keekii hin murra jedhanii jennaan lakka hin murinaa hin sawwaraanatu jedheen. Osoo namni takka hin murinaan jedheen isiin sawwaraa hin murtanii nama lamaan jedheen. Diddidanii akka tokko taanaan dimaan farrashi jedhee mucayyoo takkan qabeetiin farrashneetiin keekaa kana muraa jedheen isin waraaba. Okay jedhanii hin muran. Ergaa muranii buna almuree saanarra godheen kenneef jara. Isheen takkas illee dhufuu dinnaan dhattee isaa deebinee waamnee ni dhufte ergaa dhufte iyyuu hin teette keekaa kana hunda isaaniitu iyyuu kenna. Samiiraa fi mucayyoon keessummaan tun wajji teetti. Bakka teettu kana Samiiraan mana isii dhufan waan ta'eef biraa kaateetiin deemte. Mucayyoon gandaa kiraa deemte tun jalaa kaatee gara biraa teetti. Isheen keessummaa tunii fi tan ganda yaanii gorfaa tokko shuggaa tokko waliin gallu dhuftee teette ishee bira. Innaa erguu kenneefii ka'ee deebi'eetiin gurshaa eegalte jilbiifattee isheen dhufte keessummaan tuni. Gurshaa eegalte Samiira maanarraa fagaatte jennaan Fatiyatu narraa si fudhatee jetteen. Ndagaan biraan jira waan ta'eef Fatiyatu sirraa na fudhatee jetteeni jilbiifattee jara sadiin gurshite. Anaa fi Hayaatiin gurshine achuma dhiifte. Keekii kana isheenii dhufte tunis xiqqashuu wayii nyaatte saana kanallee natu guuree kushiinaa geesse. Erguu kushiinaa geessee deebee buna wayii Numeri maal maal jettan? Qoy isa sidaabe. Annatti waan Numeri uffiyaa maal argetti hima malee uma takka. Dubbadhu. Ini narra timu itti qabe narra timu tufoo video. La video cufina miuti si qabsiisina miuti qabadhu ta'i. Dubbadhu boleetti fitadhu dhiifama. Miuti qabadhu. Numeri malu burra jirra nama dure. Natu mure keekii ergaa dhufe natu mure giddaama isaaniititti hundaayyuu kenna sagalee koo gaqqannas hayaati. Hayaati sagalee koo annas. Yaa Rabbi yaa Allah. Police warri bira jirtan cufaa video yookiin irraa fagaadhaa deemaa dhaggeeffadhaa. Dubbadhu boleetti fitadhu. Innaa keekii kana ergaa nyaatameen ka'eeyyuu hin kaafne meeshaa ni dhidhne iraata godhachuu eegalle. Iraata godhannee ni nyaanne erguu nyaannu kanas illee yeroo nyaannu kanas isheen tun quufee dhufeeraa jennaan saa itnaashii dhaabboleetti nyaadhu jedheen. Quufeen dhufee mana kiyyattiin nyaadhee dhufeen jette diqqashuu nyaatte asiira ammoo haarawuma finnee buufseetiif hundaayyuu kennenuma hunda dhuge. Samiiraan jawwaalaan haasofti isheen akira irrattiin saana jalaa kaamne isin jawwaalaan hin haasa'u jirti hin nyaanne Yuseen haa nyaattu jenneetiin isii bira dhiibnee kaane nu hundinuu. Isheen sun jalqabuma nu biraa kaati nyaadhee dhufeera nu jettee jechuudha. Sanii boodettiin hin turre nyaannee erga kaanee teenneetuma haasofnee kolfineetumaan taphannee fajriillee kaaneen salaanne ergaa isaanii sittaan ta'eeyyuu Samiiraan mana keessa deemtu argee Samiira maaliidha maaf mana keessa deemta jennaan hirriban na didee naan jedhe. Ergaa hirribni si didee been hoosha baana aduun baatee jirti achi keessa deemnaa jedheen. Okay jettee Hayaatii tana waamee jennaan Hayaatiin na didde. Jawwaala keessa wanni ilaalaatti waan ta'eef. Waliin ba'ee haga saasabaa aduu keessa waliin deemaa turre deebinee manatti galle. Manatti gallee rafi deemii maali matan na dhukkubaan jedheen. Hirriba na dhoggeera matan na dhukkubuttiin jira jennaaniin rafi lamaan jette. An biraa rafee yeroo sa'aan tamaaniyanuusii ta'u isimaa wayattuu arge. Mucayyoon tun na biraa kaate Samiira maal taate na yoo rifadhee lafaan ka'u isheen tun mucayyoon keessummaan dhufte tun bira jirti. Akkanatti qabdee akkana maal akkasiin gootu hin beekan garuu Allah alam hin beekan murteessuu hin danda'u sanammoo. Isheetu ka'eera dura maal akkasiin taate irraa hin beekuwan. Iyya isii gizee siin jettu wayattu arge maali Samiira maali yoo hin dubbattu bishaan jetti maal jetti sawwaaqatti bilbillu hin dhabne yeroo siin laafatte anatu iyyee namni hin dhufe. Kalas haguma kana isheen tun ammoo maal jetti jawwaala gurra keessa kaa'atte akka nama mana arabaa jiru duuteetti ani wanti itti na aarse irra caalaan duuteetti jettee jawwaala gurra keessa kaa'atte lafa nu dhiiftee abaayaa fudhattee lixxe.
wanti itti nazannee isa kana jechuudha. Samiiraan diidadheera mucattii arsiitii. Amma jaarsi himataa jiru kun bilbilaan duuteetti jetteeruma abayaa fudhattee kuttee. والله جت يسين والله لازم ربي فولك يسن أخونا هاكاس الدنيا آخران هذا وقت ربي والله جوالك دوتات سميران دوتات جت جوالك كيس خايت هازوفتي المجيون تكدوت دوتات جدنا هنجرت دوتات أن دوتات يسيا كان لالني إيه أن مو بيجي ويا إسيني نياتا ديدمو إسي كامي إسي نياتا ديدمير جمع نفتي دنا منا قوتين تنيا دينو فيرانيا دكوفي يتنو فيرادين isima amma kana mana kiyya nyaadhee jette barduru maayyuu mubeen dhageenye ati amma kiyya nyaadhee jira jedhee dhiisee nyaata nyaannee jette kamiftaa bira jirtu tun ani nyaata isa kunneen nyaanne isima keekii kanatu nyaata dide duras isiiduma keekii gurshiteetiyyuu obboleetti keessa gurshiteetiyyuu nyaata nyaadhu jettee dedde hayye mana kootti nyaadhe jette addaan qabadhu akka nu jalaan tar bareeda laa viidiyoo waraaberaati Sa'id Naashid natu jedheen Sa'id Naashid akka galgala nyaateeti ishaayi irratti dhufteeti magriba mana baatee dhufteeti garaa si bada nyaadhu jedhee an quufee dhufeera mana kootitti naan jettee na didde itti dhiise galaasa. Imboyina timbosa imbosi boichi wa ballessa mucaan duute garana manyaatti mana garanyatti ayyee obboleessa keenya mee maal jettaati gidduudhaan Jamila miut qabatte boyni aleessa waqtii kana jechuudha asirra taa'uu jirra bakki nuu jirru isiin naqeetan wajjin qabame jechuudha intalli arsiin kun bu'aatu kun jechuudha kun manneelaa kun asii qatti kan ta'u manni keessa kun norsaa kanas hin deema amma jechuu sariinaa fudheetu man gadi baadhee inni kennan naqa ani jechuun yoo intala kana baastanii jettan haqqi intala kana isintu balleesse garuu waan shurtaa fuudhee dhaqee jechuudha sawwaaqa jiraa fuudha qabeeta jechuudha shurtaan fuudhee naqa bakka jarri jiran jechuudha kan haqa mucaa kanaa yoo intalli kun baatee wallahi haqa mucaa kanaa isin duras intalattiin kun asiin dhuftee jechuudha makiinaa dhaabbatudha kun makiinaa adii kana argatta barrii gamaati dhuftee ilaaltee asirratti as nuun deemte jechuudha dhuftee asirraa kan ilaalaa ture intala boos waan jechuudha na wajjiniin baadiyyaa gaala wajjin na wajjin bulte jechuudha amma nisii wajjiniin hiika siin shakkitu jettu immoo hiidii dura dhuftee jechuudha sababni isin haatayyuu intalli harsiidha shaanta mana keessa koosaa bakka harki dhiqamsuma keessaa ittee kan isin gubattee kan inni birrii kafalamettee kakataa turte isiidha jechuudha. Isiin kun immoo na wajjin edda bakka hin geessudha biyya siistarii kee nama lamaa wajjiniin gaala bira na bira bulan jechuudha. Achirraa arabni koo dhuftee san boogettee akkas jennaan achirraa dhiistee amma isaa riyaadiitti kan jirra. Ilaa dhuftee jechuudha. Inni agarsiisaa qodaadhaati. Ilaa kun gidaara. Mani zallaa kan argaa jirta. Dhuftee argeessee makiinaa dhaabate. Dhuftee kan deebitu jechuudha asirratti. Yoo nagitta taate. Koi kunoo lama nacha ol galuun naqa. Makiinaan asirra buutee sanii dhaabatu. Kunoo dhuftee jechuudha lama jarra si buutanii dhaabbatanii zallaa kana isin dhuftee gidaan kan geesse deebitu jechuudha wajjin qabaman.